abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasa'e waan tokko dubbiyaala irra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu komitee keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin si hanqateeti immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nuu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waa hunda gaafadhee san boodee tolee jennee adda baanee bultii lama booddee reefarii fi waan garaagaraa naa kenne. Haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture dubbii sana namoonni beekanii jechuun koreewwan biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbille asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira. Yaanni koo akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebinee isaanis walitti finnee hundi keenya dubbannee as deebinee uummataaf ifa osoo goone wanti amma jedhamaa jiru kun dhugaa moo kijiba inni amantaa sirriidha waan kana taanaan uummatatti waan dhufnee himnu lakki immoo waan kun kijiba jennaan immoo akkuma jettan statementiin dirqama utuu isin asirratti hin dubbatiinuu anuu haaseera ganama nama naan haaseen dubbii kana haasoftanii isinii amanamuu baate statementii akka nuu fiddanii statementiin nufu taanaa waan kana irratti hojjechuu hin dandeenyu akka haasoftan taanaan maaliif jennaan uummanni musliimaa gowwamuudhaa hin qabu sababa kennatti kanaafuu irraa dhaabbanna jennee har'a xiqqoo irraa dubbanne gara zuhrii na fakkaata kanaafuu waan kana osoo haasofnee yoo inni waan kana godheera dhuguma birrii nama kana galeera moo hin galle nu amane welcome amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo statementii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'ee boroolees ta'ee beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee dubbatu taanaan statementii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchinee isaaniin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha. Lakki naasofna hojjettanis immoo haasa'uu hin dandeessu laakiin kanaturra gaarii na fakkaata yaada. Asli amma haasa Ustaaz Farhaan haasa akkuma adeemsa qajeelfamaatti ilaallaa waan kana har'a guyyaa irraa akkuma reef dubbadhetti ana Ustaaz Xaahir Galatooti Sayyaadha Suudii Jamaalii nama gara 5 taanee waanuma kana haasofnee sirreessinee kallattii qabsiisne jenneeti wal geenyee turredha guyyaa guutuu eegaa turre tasa abdii fi obboleessa abdiif illee mijoofnetti fakkaata. Mee Ustaaz Xaahirtu waan kana keessatti illee walitti illee nu qabe waan ta'eef koree gizaayuu koree turre har'a waan sanillee tokko mee obboleessi Islaamaa bakka duraa jira. Hin gaafanne inni asuma jira waan ta'e walaa seenu Xaahir Ustaaz Xaahir mee yaa musliimumaan obboleessi illee waa takka yaa rabbina hadhiis wallahi. Hayyee. Mee Ustaaz Xaahir waan jiru jalqabarraa waan irratti oollellee waa hundaa'u ana mana mataatti tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhaggeeffataa deemu nama isa waraabeen haa erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi sanaan keessa jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isinit dhaamadha anama waa isinit dhaamadha hunda caalaa waan isinit dhaamadhu maal beeytanii ijoolleen tun hin jarjartii akka anaa walitti hin buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa waliiti walitti hin bu'inaa jedhan akkuma nama hin beekne because waliin beeknu waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani uummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma abdii maasha Allah dullee umaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun asli addisuun nama taasii ta'uu jiyyaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kun sheekonni teessan waan godhatu jedhee sodaachisaa boodatti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gadi taa deebinu eenyu gadi miti amma waan goonu qafa Abdiin Raggaasaa laal Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo ta'eetiin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati. An seenaa keessatti miidiyaa kanarraa gad dhufe jechuudha. Aaree arrabaa waa balleessuu waan kiyyaa
soba jechuun rabbiin natti hin beeku kophaa kiyya tafaalama. Ankalee kiyya baasee isin yaalchisaa isin jedhe bar wallaahi birrii takka isin hin gargaarina miliyoona 16 kana anatu baasee yaala isa barbaachisu full ana full sponsor irraa wallaahi. Ayyee wallaahi wallaahi. Abdii waan kanarratti ustaaz Xaayiriyoo kabee kutee ustaaz Xaayiriif carraa kanaa dubbatu. دبس انه هيدر اتي اوبسنيتي الى اصل الدين السلام عليكم. Waalaikum salaam. لما كان نمني بوقفتيو يادا كني بريده هيدر اللي اولا كنيرا استاذ فرحان اللي واجد اني مي استاذ طاهر يو اما كان كيست كوريتا اني كبي كانتاتي بلي ينكي يا ربي سوداني وانجرو كيست دغاجرت لفكاو نور جرا يوكان امو يو ادانين بافن اكريف استاذ فرحان جنن كانت تدبافن غير حواسا ديبنان اللي وان توكو استاذ طاهر مي دغاجرت سلفنوكايا جدود ان فرتني هيدر نا اوبسيت اتدبي اسي Ustaz Xaayir dubbadha. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. إجا حسابا يلي ناس ونس جباب دمان حسا وهاي بوليس كينا أبدي رجاساتي وجول كبته نمني لكبستون نجرا فيو لين نجرا عتاوتي وانت كون قدرة دميسا أمة إسلامه هندا رفاسيسه مسلم تودا قفاميتي وري أمنتي برولة رفاتي في جراجة مالف inni kaan amantiidhaan deeggaree inni kaan namummaanis ilmi namaa kun nama deeggaruu danda'a. Obboleessi keenya kun erga gaafa dhukkubsateeti namni hedduun deeggarallee ture gaafachallee ture. Haa ta'uti gaafa jalqabaa namoonni miidhamuu isaa irraa jalqabee waliin dhaabbachaatiin hin ture ni jira. Keessatti kan nuti beeknu waa'ee kanaa irratti tokko Haydarii fi Mubaarak Adam Ustaaz Mubaaraki jara lamaan kana beeyna yeroo san akka carraa ta'anis umraadhaaf Saudi jira yeroo san keessatti akkuma dhageenye rifannee obboleessa keenya Haydar faatti wallee gaafachaa turre akkasuma nama biroollee hordofaatiin turre haa ta'uti obboleessi keenya kun hin fayyine dhibamaadha dhibee keessa jira guyyaa irraa xumurumaan wayyaa guyyaa irraa kana guyyaa irraati iyyuu miti armaan dura obboleessa isaa magaalama keessattiin argee addisuudhaan bar abdii miidhamaadhaan aan jedhe miidhamaa ta'uu ni beeyna kanaafuu waa'ee abdii hojii qabatee deeggarsi haa godhamuu fi yaalamuu qabaa hanga biyya alaatittuu deemee haa yaalamu dhimma kanarratti ammoo koreen itti haa godhamu waan jedhu wajjiin haasofnee turre jechuudha addisu sana booda haalli tokko tokko waan namaaf hin mijanneef anis namoota tokko tokko walitti qabnee dhimmi abdii kun koreen ijaarramee koreedhaan hoogganamee yaalli isaa yeroo gabaabaa keessatti akka godhamuuf waan Networkiin isin qaqqabaa. Networkiin isin qaqqabaa Ustaaz. Obboleessi keenya baay'ee miidhamaadha. Kanaafuu waan jiru taafillee ifoomsaa deemuun barbaachisaadha jennee waliin haasaa turre. Haa ta'uti akka carraa taanee abdiin arganne abdii innaa bilbilutti. Sagaleen keessaniin badeessu waan ta'eef bakka ammaa deebi'a. Iddoo kam? Ifa gochaa deemuu qabna waan jiru waan walgeettii keenya guyyaa har'aa. Okay, wanti kaayyoon keenya walgeettiin har'aa inni jalqabaa tokko obboleessa keenyaaf maallaqa agamiitu akka barbaachisu akkasumas ammoo yaadni jiru akkaawuntiin haa banamu waan jedhamutu iyyuu ture akkaawuntiin maqaa nama sadiitiin banamuu qabaa waan jedhu abdii raggaasaa ennu obboleessi abdii addisuun dubbachaatiin hin ture hayyee isuma kana mari'annee koree itti goonaa koree waan kana ifoomsaa deemuu qabaa jennee irratti mari'anne innaa marii kana irratti abdiidhaaf dawuu fi bilbil irratti ammoo Cina dhukbaadhaa garaa kanarratti hirriba dorkee jira naan jedhudha. Inni dhaga'amaami? Hin badaa bakka qubna garii yoo geettan hin badaa I think hin beeku. Ni mushkila. Konnekshinii ta'a waan biraanatti fakkaatu.
dhimma isaa wajji wal mushkila qabatee maafiti abdiin bakkeen bakka hukumni maarree seene ilkaan mutaan seene mudaan seene yani irra hin qaqqabina. Homaa rakkoon qabu. Ani sirreessuu hin danda'u. Boqorri yoo jiraate ganda gadaan wallollee 500 gisee na ergee ka'e dhufee abboo qaatanaa ergee dhiifama jinan uummalli guutuun araarame. Egasii waan biraa walame. Sirreessuu hin danda'a. Nama waan haasa'e kana guutuu deebi'ee araaruu hin danda'a. Rakkoo Nagaamstaas. ayyee bareedaadha. Dhimmuma kanaa wajji wal qabateeti. Abdii yaalamuu qaba waan jedhu irratti koreen ijaaramuu qabaadha. Ulaagaan jalqabaa abdiif maallaqa gahaan dura immoo hagamtu gale inni kunillee inni fata'e waan hanqate irratti ammoo hawaasa deeggarsa itti gaafannee obboleessi keenya akka yaalamuu koreen ijaaramuu qabaa waan jedhu irratti namoota kana walitti qabne. Erga walitti qabne namoonni kun hunduu yaada kana ni fudhatan. Erga fudhataniin booda wal geennaa jennee dawwalle. Abdiidha yeroo bilbilutti abdiin ammoo na dhukkubaa hospitaala deemuu barbaadaa jennaan nama hedduun jirraa abdii sitti dhufnaa jennaan lakkii anamma achi deemaa mee akkam goonaree jennaan achitti isinitti dhufaa nuun jedhe nutti dhufuu hin dandeenye obboleessi illeen akkasuma haajaadhaaf jedhee nu biraa kute bifa kanaan gargar baanee jechuudha. Walitti deebinaa kan jedhu irratti guruuppii ijaarree dhimma kana isaan illee itti galchine waan jiru waan ammatti uummataaf galaa ture hin beeynu anaga birriin aga guurramaa ture hin beeku ani koree miti jechuudha achi keessatti namni adda durummaadhaan dhimma isaa harkaa qabu Haydarii fi Mubaarak hiriyeessaa turan jara kana lamaantu jalqabarraa quba qaba jechuudha. Mubaarak musammaa moo? Jalqabarraa kan quba qabu. Mubaarak musammaati? Ustaaz Mubaarak Adam jedhama. Isaa fi Haydartu jalqabarraa. Waan akkanaa keessatti maqaan koo waan isiniin ta'u miti. Warri maxxanse. Isiniin ta'u miti maqaan koo waamtan malee. Alaa kulli haalitti. Hayyee egaa jalqabarraa keessa jiraatin. Amma walumaa galatti. Hayyee yaada baay'ee gaariidha. Wanti irratti walii gallu erga wanti kun dhufee bakka kana gahee koreewwan kunniin guyyaa boruutirra ganamarraa walitti deebi'anii mari'atanii dhimma kana ifoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Erga wanti kun bahe dhugaan illee bahuu qabdi. Isa kana wanti jiru erga bakka kana gaame isteetimentiin guyyaa obboleessi keenya dhukkubsaterraa deeggarsi eegalamirraa eegalee isteetimentii baankii obboleessi keenya baasee erga baasee booda hirree godhamee erga hirreen godhamee booda yaalaaf waan isa barbaachisu wajji wal qabatee Heydar guyyaan gargaarsa eegalamee qaba viidiyoo uummanni haa waraabatu gaafa meeqatirraa eegaltan gargaara. Gaafa meeqatirraa gargaarsa eegaltan. Nan laalaa itti hafufan gaafa ramadaan kudha wayiiti. Poostii keeraan. Dooktar Abbaa Imaamaan galchine gaafa abdiin wanni kun itti galte iskiriinshuut godhadhaa hundi keessan deema. Namni 15,000 as jirtan kun namni dhugaa barbaadan gaafa jalqaba inni waan kun itti galte deema iskiriinshuut godhadhaa. Dubbadhaa Ustaaz Farhaan. Ayyee jazaakumullahu khairan xiqqoo dubbadha inshaallahti. Guyyaan sun anuu fiduu nan danda'a li'annahu jalqaba gareen shahaadaa dhaabbanni isaa maal akka ture isinitti himuu barbaada. Nutu jalqaba birrii sana galchee waan taateef akkana bilbilamee rifadhee yeroo jalqaba akka gargaaramu nam tokko birriin gaafatiina ammatti jenneen akka garee shahaadaatti. Wanti isin gootani birrii akkaawuntii dhuunfaarratti hin sassaabina. Kunoo koreen shahaadaa biyya keessa jiranii barreessaa fi akkasumallee wanni garaagaraa biyya keessa jiran wanni hin jedheen birrii akka nama dhuunfaarratti hin sassaabne. Nuti akka nama dhuunfaarratti birrii sassaabatanaan hin sassaabnu. Maaliif jennaani waan koreedhaan godhame dhaqaa maqaa keessanii birrii akkaawuntii baasaati nama 4-3 taate akkaawuntii kan erga baastanii booddee sassaabna. Akka nama dhuunfaarratti birrii sassaaban. Haga sanatti garuu gareen shahaadaa waan qaburraati haa gargaaruun mana yaalaatti waan barbaachisu yeroo sanaaf bilbilanii waan barbaachisu birrii ergaa ture jechuudha. Waan garee shahaadaarraati. Hamma wanniidhaan bahutti jechuudha. Amma koreedhaan bahutti. Sambootteedhaa bahanii osoo hin beekin. Baatii meeqan ta'a Ustaaz Uddatanii agarraa jedhu. Maal jettan? Baatii meeqa ta'a Uddatanii aga amma? Wallahu alam sadii ta'a. Inni akkuma gaafa dhukkubeeni bari hin beeku sanii yaadadhu. Laaluu danda'a illee birriin galcheerraati jechuudha. Guyyaa san laaluu danda'a. Baatii 3-4. Mumkin ta'uudhaa danda'a. Bizzabti hin beeku. So kanaan haa godhamu jennaan otoo ani kanaan jara eegaa jiruuti
Haniti akkauntii kanaan hassaabu jedhanii gadhiifan. Akkamitti akkas ta'a jedhee warra koreetti keessaan dubbadhee jennaan yoo dubbatame akka biraatti ilaalamna waan ta'eef akka goonuu dhabne naan jennaan khalaas jedhachumarraan irraa dhaabbadhan gama kooti. Akka nama dhuunfaatti waan gargaaruu fi du'aa gochoo ta'e malee waan biraa keessa illee hin seenne eeggasiiti. So wanni ani jechuudha barbaadu nu warri garee shaadaadhaa silaa dhaabbanni keenya yookiin immoo dhaabbiin keenya kana ture wanti nuti feenu kana ture hin taane ammoo waan ta'eef immoo nun akka garee shaadaatti garee shaadaa nu jalaatiin tuqiina gareen shaadaa kan keessanii waan balleessaan jiroo jiraate ni fudhanna laakiin ammoo nama balleesse kamuu nama uummataaf deemu kamuu si wajjiniin jirra ammas illee waan kana sirriidha jechaan jiru sirriidha wanni kun adda bahuudhaa qaba laalamuudhaa qaba statementiin laalamuu qaba inni illee dhufee dubbatuudhaa qaba yoo dhufaniin dubbatamne ammoo waan of harkaa qabda isin baasa Ustaz Farhan amma gilee isin wal mormitan warra amantii kanaan hadiisa fi qur'aanarra daliila jiru fudhattanimi sirriitti. Anamma hadiisaaf daliilan isin dura dhaabatan. Fudhattan in fudhattan. Fudhachuu baattan waan isin godhu qabu isinitti himaa. Dhaabbataan jirtu jenne aslee maaltu jira beektaa? Ati sirrii yookiin of harkaa qabaachuu dandeessa barsi mormuun jiru. Wanni jedhee mee komiteen akka biyya keessaatti amma warri jedhan kun wal bira dhaqanii har'a argachuudha yaadan kun har'a isaa argatanii mee as deebi bilbiloo seene. Itaafuu waa jamaa bilbila seeneef na fakkaata. Inni dhagaa barbaadu ustaz. Odeeffannootu as fiigaaraa obsaan qaqqabuu hin gaayyaaniira. Ani waan ati dubbattu kijiba jechaan jiru maaliif jennaan namoota hedduurra har'a guyyaa har'a na dhaqqabaa ture waan ta'eef waan baay'een jechuun informationii jechaan jiru siin. Garuu waan kun tasgabbiidhaanii akkuma har'a jedhan komitoonni dhaqanii isaaniin haasa'anii waan kan dhugaadha akkam gootan eessatti bee jedhamee haasa'ame yoo dhugaa taate dhugaadha jedhame. Lakki yoo kan jedhan taate immoo akkanii statementii waliin Itoophiyaa keessatti akkuma jedhanu abbaa malee bahuun hin danda'amu na fakkaata. Waliin statementii baasanii akka uummatatti as nuuf fidan irra bareedaadha malee nuuni wanni jechaa ture akkuma isin amma jettan uummataa malee nama qobaatti akka birriin galu hin feene ture. Uummanni keenya immoo kanaan akka miidhamuu hin qabne ganamarraa zuurii irraa dhaqaasee naan dubbatamaa ture baatan akka viidiyoon hojjenne meeqoo itti ilaalla jennaan tole jedhee naarra eegaa ture galgala sibilbilaa information hunda fudhannee dhufna jennaan. So baaneen dubbanne nuti agarraa garuu waliin mari'achuudhaan warri garee shaadaa waliin qabamuu dadhabne gidduu kana torbee guutuu wal barbaadaa turre walitti dhufuu hin dandeenye hunduu mashguul matee jechuudha. Haasasaan dubbachuu salfattan malee keessan isin geechuu isinillee. لا جلكما وانتو كتورا كان كباتيني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جد وانتو كودوني سنقبت درا أدبا فدا جد تربي درا اللي رجيتره وانسان أما اللي رجعوا قاعد ينرجعني أما اللي حر نبي فتبينوا ترترى مو تبينت دليل في دينه bareeda goote waan qabdu sana maal jenne reemma isa nuu fidanii dhufumoo waan kana gaafatanii dhufumoo akkam godhama moo cal jenne yoo nuu qoftas irratti haasofne furmaata argata laata amma bar ate kun harka geera akkas jettee bahuu dandeessa uummanni illee akkan gargaarre si qofa otoo hin taane nuti baanee dubbachuun dirqama keenya bar uummanni nyaatamuu qabu uummanni muslimaa ustaawota dubbate ustaawotatu gargaaraa jedhamee akka nyaatamu hin feenu nuti maaliif jennaan muslimadha haqarra nama gargaara malee kijibarra nama gargaaru eenyumtu taanaan. Kanaaf wanni jechaa jiru yoo asirratti qofa dubbannee sabir ragaa kanas fidannee isallee finna amansiisuudhaan dandeenye uummanni kan gargaarne qofa goona malee waan kun dhugaa nuun bahu jechuudha akka waan jibban wayita akka nu jalaan laalamne atis ragaa kee yookiin nu baaftee yookaan immoo ijarri isaan haasa'anii boritti nuu bule manuma kee kanatti boritti nuu bule isaan haasa'anii wal arganii waan kana mari'atanii yookaan amananii dhufan asirratti waan dubbatan dubbachuu lakkeewwan dhaqanii statementii baasanii asitti akka nu laalamu gochuu yoo ta'e weelkam yoo hin taane immoo walitti deebina. Waan jedhu dubbadhe barakallahu fiikum ani yaadni koo kiyyaa dhaabni kiyyas kanumadha akka garee shaadaattis wallahu alam nambaa yoo baay'ee jamtan jechuudha waan tokko jedhee deemuu doktor hojii tan babbaa jira viidiyoo bani dubbadhu maaw viidiyoo bayi maal si ani ni bala yama shi doktor asle ingoolam nan dheeressinu namuma isi viidiyoo ingoolamna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata keenya alaikum dhugaa dubbachuudhaafi tuttuqaatu waa kaasa ana tarrafame jalqaba ana aaraan jira kudha ja'a na qaxaqateera namichi ijoolleedha akka waan guruppii wayii keessaa gadhiifamanii wushaa maaloo waan jari naan jedhan wallaahi mataa na ba'e jechuudha dhufanii mulluj na godhan waan barbaadde barreessi boon jedheen takka arsii sagalee ta'a shawaa sagalee ta'a wallaggaa sagalee ta'a hadda sagalee ta'e irraan natti dhuftanii jedheen hin ta'u deemaan irraan jedheen abdii lagaasaa sagalee taatu saree
Maaloo naan jedhan hin ta'u hin jedhan jechuudha. Maaliif gosa kudhan natti barreessaa oolan jechuudha. Laayivii na dorgan. Ana nagaa ana biraa maa inni naan jedhan itti himneen. Asii sagalee ta'e eewwatu sagalee taatan imnaa hin jedhin tarrabaa ture innis. Achi na barfatanii falan. Achi na barfatanii fi tarii dhukeerraa kaasan. Jennaan dhiisaa jedhaa dhaqee erga barbaadanii kakottaa qoyi bayi naan jedhina baasee dubbii kana kaase. Dubbiin kun akkatti kaatee aydaniin ragaxoo eegalee egaa birrii siin jettan birrii gaafatame mana birriin immoo nurka jiru akkana kan akkana godhatuudhaan ka'ee jechuudha. Inni kun kanuma walumaa galatti obboleessa keenya Abdii Raggaasaa ajjala jirta. Wallaahi rabbi si haa fayyisu wannati taate harka namaatiis ta'e harka diinaatis ta'e akka jedhamu sanaas ta'e rabbi si haa fayyisu. Ani ilma namaatiif dhukkuba nawwu kubbadeen darbe. Madaan nama laalata. Yoo akka carraa birriin akka asliin jedhu ta'e an bucuusii wanta aslii mana cufadhee fi kee dhufee fi asliin jedhee dhaabsuman ture haaraa gati tureef tasgabbaa'ee kaanaan aslii akka carraa mucaa kana namni jibbu danuudha. Sitti erganii sis maanoo tussisanii isa kan hin gargaaramne godhu ta'a dhiisennaan ofan ajjeesaan evidensii qaba callisiidhaan jedhee walumaa galatti yoo akka carraa wanni kun akkuma sana ta'e ani immoo kanan jedha gabaabsaati. Mucaadhaaf dhugaa kennaati. Akkuma kana ta'e jedhini afaan bayi dubbadhu yoo mileenni 16 guurame jedhe. Yoo mileenni 16 guurame jiraate ustaazonni keenya ustaaz Faraanis ta'e abbootii keenya aslii akkuma jedhe aslii mileenni 16 guurame jedha fixaatii deebi'uun waan barbaachisu atti fakkaatu garuu dhaqaati aslii wajjin fixa. Lakki yoo jedhame yoo beellamannee biroo itti lachaan assalaamu alaikum waan fixeera. Carraan afaan Dr. Abo gistaka Mr. Ramzan maal jabee taagizee miliyeena 16 jettaniimi miliyeena 4 itti guunnee fiiti 10 makiinaan binnee fi 10 isaan wallaanna hokkeerra waliin dhaabbannu kana walirra faamuu illee gaarii. Makiinaa lama bitamee. Habiraamu. Bakka ni gaanii. Makiinaa lama haarawaa bitame. Ni gaa bakka. Shut up. جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما مكينة بتيجي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. أولا تجاجام نيود على تيتين جدي حرمات التكنف من اللي بنتي حواس اللي واموكي تنجلت ومسين جدا مشايكن يا متشاوات تاني دفتن اللي أستاذ فرحاني كنت كيس سنور رئيس رجرتن ماكين اللي ورجال اللي جلتوا ما جدا. Ammaan dubbiin abbaa argatteetti na fakkaata. Mubee obsinaatiqo obsi daqiiqaateen bas. Wanni dubbiin abbaa argate jedhee waan dhimma kana hin beeku. Dhibee isaa namni hin beekne hin jiru. Rakkoo isaa namni hin beekne hin jiru. Akka nama tokkootitti halkan eda oduma ustaaza Abaazarri hin fawliin jiru, Abu Sabraddiin hin fawliin jiru, Abdii argee wal harkise. Wama kanaa iduma dhaga'ee hanga miliyeena 7 akkas na jala hanqatinaan jedheen. Hagam si ala hanqateera jennaan namuu bobbo'ee amma rakkoo galee kaarsii kanarra jirraa rakkoo tana keessa amma dhimma nama tokkoo ol kaasuun hin taatu jennee aniif Abu Sabraddiin illee torbee kana keessa yoo rabbi jedhe dhimmi kun garan godhataa walitti dachaana jenneetuma addaan kaane. Ammaan wanni sa'aatii san irraa haga ka'e ergaan sagalii keessaan na dhufte. Ergaan sagalii keessa ergaan 7 tawaan asliin haasa'u kana dhiyaatti. Tuun ammoo garma kaan dhiyaatti. Ka walii qabadhullee dhabee nama sagalittuu deebiin deebisne wallahi. Nama sagalittuu aadaa kiyyarraa Ustaaz Farhaanin beekan yoo waan dhufan deebiin kennu hanga waan suni ofii kiyyaa keessi kiyyallee itti amanee waan sana addaan baafadhu malee waan addaan hin baafanneef deebiillee hin kenninee hin cadhise. Wanni sun kaanaan amma hin gammade ammoo yeroo awwala eenyu seenetti waa'ee addaan ba'uudha. Duraan dursinee rabbi mucaa kana nuuf haa fayyisu. Daawaa isaatiin rabbi isa haa deebisu. Amantaa rabbi gadi isa haa kaa'u jenneet. Inshallah eega ittaane ammoo hawaasni kun hawaasni adda karama maraan karaa amantaatiin karaa sabaatiin karaa makamiinuu adda biyyattii san kufuu dhoggee baadhatee deemaaru kun filaqiiqaa huquuqi isaa eeguun nurra jira. Kanaaf adda aslii miti nama waa kenne qofaa miti hawaasni asirra jiru kun waan kana mataa arguu barbaadaa obboleeyyan kiyya koreen as jirtan Ustaaz Taahir namoonni biroo kaas jirtan illee warra koree keessa jiran hin beeku dhimma kana eega ofirra fudhattan
fudhadhaati halkan edanaa walii bilbila ganama addaan baasa ragaa jirullee baasa dhugaa jirtu baasa boruufuu namni miskiin illee wanni kun akkan gargaaramne taasisa rakkoo keessan nama kuffisallee nama gargaarisaaru kanallee kijibaa godhallee ammallee qiimaa ulamaa adi keessaa deema wanni kun yeroo tokko nam tokko asirra sheekutiin akkana yoo jedhan ufi sheeka ta'ee fi miti baay'ee rifadhaan maali jennaan alulamaa warasatul anbiyaa wanta nan na sodaachisa kanaaf ulfaadhu galatoom ilmi keenna asliinatillee obboleeyyan keellee galatooma amma jarumaa kenni borusaa'aan ubeellamaati eddoo asuma godha qulqulleessanii waan jiru dhugaa jiru addaan baasanii haa dhufanii anis kanuma qabachuu barbaadeeti maali jennaan dhugaadha lolli kan kee amma ammoo abdiin ol bayi dubbadhuun illee furmaatan taatu maali abdiin kun abdiin hamma ammareef jecha Haydari irraa waa lamaan tuna dhufe abdii harkin danda'u telefoona nama biraatii hoogganaa turee jedhe isinii galaana mijechiki amma aga ubbeeke abdiin ammoo arrakkadhee miliyoona 7 na jalaa hanqatee $55 gaafatamee jedhee damana kennatti agamtu hanqatee maaltu qabdaa jennaan hangi 3-4 jira miliyoona 7 hanqatee jedhe inshallah tana keessaa baanee akkaataa jiru maraa jennee akkasitti addaan kaane kanaaf ammallee wanni asitti illee dhageeffonni gara biraatii dhageeffonni achitti illee dhageenu harkaa wadhee waan taateef waan kana hunda sirreessaa koottaa obboleeyyan kiyyaa waan silaanu sirreessuu qabnu daa'imman tun waliin azaagaatti daa'imman ilmaan teennaan waliin azaagaatti gurra keennaafillee gurra diiniifillee gurra sabaatiifillee warri koree taatan waan kana sirri qulqulleessaa koottaa isiniin jedha ulfaadha jazakumullah galatooma ulfaadha makkosh isinoo maal jettan Guramni bar dubartii kabune astaawu jirra sila dura dubbachuu qabna akka dubartiitti dubartii. Dhiifama intala ilmaa dhiifama rakiya. Dura dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo hunda keessanuu. Ani wanti jechuu barbaadu miliyoona 16 jechuun maallaqa guddaadha. Maallaqa guddaadha akkasuma immoo gargaarsa baay'eetu nu eeggatu jira. Gargaarsa uummata keenya Arsiidha. Ummata hedduutu buqqee ummata kumaatamaan buqqee akkuma beeytanitti jechuudha. Tokko sanii Hamza muit godhadhu. Hamza muit godhadhu jaartatti dhufe. Hamza katan barri cufaa jira isaa muit godhu. Dubbadhu muit sirraa godhe. Yalla dubbadhu buuse. Wanti nan jechuu barbaadu miliyoonni 16 maallaqa guddaadha. Wanti nan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate inni as jala jira abbaan dhimma as jala jira. Silkii harkaan qabatuu hin danda'u jettanii namni biraa silkii harkatti qabee fi namni bilkoos irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbata jechuudha. Ragaan erga baheefuu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jenna baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurrameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16 miliyoonni hanqanni kun naa hin guurramne takkiin immoo naa guurramee jira. Yoo naa guurramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis booroo akka namatti gargaarudha balaala. As biratti namni ganaafillee nama gargaaruun ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduun qabu. So yoo ka guurrameef ta'e naa guurrame garuu itti naa ida'aadha waan kana godhachuu barbaada. Namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a waatti godhachuu waa hedduu yaaduu danda'a isaatu beeka. Itti naa ida'aa jee namni abbaan barbaade asliinis ta'e mubaarakiinis ta'e nam tokko dhorkuu hin danda'u. Uummanni waan barbaade godhuufii ni danda'a. Ayyoon fedhee galchuu danda'e namni na qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasii tokko kan lammaffaa immoo lakkii waan takka miliyoonuma 5 qofa 6 qofa naa guurramee hajee afaan isarraa ka dubbate ragaa qabdu sana asli as baasiti garsiisi jechuudha. Akkasii jechuudha. Ol baasaa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada. Bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra gahee kanama tokkotti gaddinee jirra.
garuu hawaasni keenya maallaqa guddaa barbaada hawaasni keenya kan uummanni keenya bal'aan jechuu Oromoon immoo firan qabu nu malee nuti yoo waliin gargaarre Tamaroni le na ba mana ke tani artan gaad zaiti tinqra ilme makunu ragorti Sudan yartit amma nama gurguddaa jira qoy dhiifaa astaghfirullah yalla nagatte eshi saran abadar daqiiqa waliin gaggaba galatuma kan majjechuu barbaada yoo kennan daamteenu galatuma carraa waan naa kennitaniif Eshi haye Ustaz Farhan unda chala isin tikkasho family da natti fakkaate wanni isinidha madhuma inni jechuudha ani wallahi nama kana nama islaama obboleessa yaamiti ujolle maamanti walitti hin qabne iyyuu ta Oromooti miti ta Amaaranii kanaayyuu walitti hin bu'u nammo jarri yoo ta sadaqeetan asli xuruu ta'u yet maalif nama gawu daardin bari nama leen gawu hinifa inina fulle argata namaatitti wallahi hinina fu'an garuu Gide tikkasho dhiibbaa wayii uumuu hin danda'u. Wannoon kiyya sisiidha lapheen kiyya kun hinaaffa fi miti amma. Amma maaltu naa ta'uu didee uummanni Harargeen lixaa buqqaara, Arsiin buqqaara, Walloon buqqaara kunoo guyyoo torbaan kana keessa jechuudha. Osoo rakkoon meeqanu eeggatu mucaan kun wal jala suuraa isaa kan duraan kafallee ilaaluu dadhabne. Amma wal jala gadhiifamaa raaga sheekonni harka jala raatti jechuudha. Ani akkaataa namni miidiyaa kana tarkaanfatuun jala tarkaanfadha hin beekaa. Akkaataa itti nama hordofan nama qaban viidiyoo xiyyeetan eeggaddaa san dhaggeeffadha waan kana laala. Ani akkaataa itti nama qaban gizee madaqee morma qabe qofa beekan. Jala hordofee jala deemee bakka dhaabbadhuu namaan jedhan. Amma tokkoffaa waan naa gootanii ba dippiloomaasii addatti isinitti madhaa viidiyoo kana waraabina mucaan jedhaan obboleessa keessatti mucaan sun gowwaadha xiiqii waliin hin qabini asumatti finnaa waan jiru natti himii nama gorsa namaa dhagayuu miti yoo na abballee kam akka keenyatti olomaa imaama masjiidatti wallahi abbaan kiyya masjiidatti nama ilma nama guddaata rabbiin na jallisee sheekota isinirra dhaba malee sanugaa rabbi garoo isinitti mataa raawun garoodha kun amma haala miidiyaati miti mucaan lijuu mahayyimii wayiitii ilmu rabbi nama guddaa rabbiin jallisee xiiqii hin qabiniini asumatti finnaa wanni jiru sun akkami yaani ba dippiloomaasii fixaatiin hin keessumaan natti hima ani in sirreessa amma qilleensa sirra deemaa jiru kana cal'eessan finnaa jechuu shafaaffannee kanaa miti yoo karaa dippiloomaasiitiin hin dhumu ta'e immoo jechuu steepin itti aanu erga gargaarsi kun eegalee baatii 3 arfan kana birriin miliyoona 16 fi 200 fi 76 fi birrii 409 fi saantiima 79tu akkaawuntii isaatirra seenu. Kabayee maalin bitame illee jira kana bitame hin jiru. Miliyoona 4-5 kan wanni lama guguddaa illee kan bitame isu haa bitatu rakkoo miti. Citii nama keessa seenu itti aansu mana yaalaa sanitti birri miliyoona takka gaafatan. Sanirraayyuu mana yaalatti ispoonsara ta'e. Hagam akka kafale hagam akka manni yaalaa irraa danda'e isu mana evidensi allen hunda evidensii qaba. Caafii irraa isin galtee malee wallolli kenna bakka birriitti waan ta'eef malee tokko lammata riifar waan jedhamu kana dubbii akka gaafa tiruu beenutti hin deebisinaa. Eessa ergame meeti meeqa gaafatame. Mubaarakiin waggaa 11 biyya kana wajjin nyaanne wallollee jechuudha akkana waraqaan dhabamnaan. Isin galee miti kana adda baasaa fidaa yoo wanni an jedhe kun soba ta'e namni takka muslimni takka birrii takka hin baasina anatu kophaa kiyya kabar godha miliyoona 9 miliyoona 9 kalee kiyya baasee an irraa kafala birrii takka hin gargaarina yoo wanni kun soba ta'e. Abdii galcha jalaan gadi bu'a abdii nufeera abdii galcha. Mube taay anaa baay'ee hojiin hojjechuu deema. Taay. Asli. Altakka asli erga natti dhaammatteeti waan natti dhaamte keessaati. Waa'ee natti amma waraqaa jettu I think riifarillee riifarillee naa barreeffamuu hin dandeenye mana dhuunfaadha waan jedhe wayina fakkaata kiidallee. Abdii ababaa darbi gargaarsa irratti hirmaataa turte hayyee dubbadha. Garuu ammoo waan Viidiyoo waraabuu dhaqaa jira yoo gidduu kana bormoo iftaan. Miutu waradhu ustaadha dubbataara dubbadha ustaadha.
waan turkiidhaallee erganiif hundayyuu natti ergee jira PDF isaa kunoo kaleessa deengadaatti naasa'u ture garuu naaf hin banne qo'ee har'aas irratti bane waan ta'eef teelegiraamii kana yoo naa bane sana agarsiisuu danda'a birrii gaafatame wajjiniin jechuudha. Turkii irraa wanni dha'e irratti rukutamee waan garaa garaa godhamee doolaara 55,000 fi meeqana jaa 55,400 jedhamee natti ergamee jira. Walumaa galatti ani gama kiyyaayyoo sana agarsiisettani sana keessaa telefoona waan agarsiise birriin isaa mul'ata. Yoo arguu jirtan birrii isaan beeku bakka birriiti kuni bakka birriin agarre konkolaachisaan noofe mee bakka birriin ergee kaameraatti garreecha. Fudhadhee banamee kaameraa. Sagaleen keessan bada. Nagaamu sagaleen? Osoon konkolaachisu PDF sana dubbise waan ta'eef konkolaachisaan jira bakka birriin agarre meeqa siin jedhani mee birriin jennaan bakka isaa keessaa kutee bakka na kenne 55,400 kan achirraa barreeffamee fi biyya sanarraati jechuudha Turkiirraati. PDF isaa guutummaa zira naaf hin buufne malee amma kun naa buusee jira. Banaan jiru na fakkaata maal bilbila kiyya xallaqatee hin beeku. Walumaa galattuu as jira wanni isaan jedha wanti hundumtuu kan ittiin yaalamu birriinis kunoo hin jira garuu wanni amma jedhame sirriidha. Inshaallahu ta'ala akkuma jettanitti goonee akkuma haasoftanitti dubbii kana haasofna garuu ustaata gurguddaa jala jiru maal akka jiran beeku ustaaza Awwalii fi Shee Abdusalaam Khadirtu jira jedhani jala jara nuu gashi nuun bakka gadhiisnee fi dhaggeeffanna baarakallahu fiik. Ila asli tokkoffaa ustaaz Awwalii ulnaa galchi. Ustaaz Awwal ababaa darba. Lammaffaa wanni beekamuu qabu amma dubbii gara sireessitti as deebisnee. Laal tokkoffaa Abdii Raggaasaadha dirqama gastii kan ol seenuu qaba waa lama keessaa tokko gochuu qaba asli yoo dhugaa barbaana ta'e. Takkaffaa dhugaadha rizaaltiin wanni si bira gahee kuni daataan kun sirriidha jedhee fudhateetiin dubbii ati gabaabsu. Lammaffaa lakki kun dogongora nama barbaaddannaa godha koreenaa godhaati boru ganama isteetimentiin gadi bu'ee hisaabni dalagamee dhugaan kee naaf haa bahu yoo kana hin taane bilaash asii achi deemaa walla waan ta'eef dirqama Abdii Raggaasaa dhufuu qaba jiran laazima. As carraa nuu kennitanii? Isinii kennina obsa. Abdii Raggaasaa meeti. Abdii Raggaasaa dura hin ture hin jiru. Okay, kuni murtiin homaa rakkoon qabu gaafii keetii fi Heydar. Yoo birriin an jedhu kun soba taate wanni anaasa soba taate dhufeetu ija ummataa duratti na salphisa yoo soba taate. Yoo ani irra kaa'e ummata nama 17,000 kanatti ammoo birriin guurama ummanni keenya miira keessa galaa hin beektanii sanuu maashaallah qimamii mana madaam kun miira keessa galaan daaba mormarraa gurguratee namaa kenna nama 20,16 jira galee lakki wanni kun sobaa jechuu birriin inni barbaadu sun mileen sagalee sun ammuma guuramu takka yoo wanni an jedhu kun immootu haga firee xaafillee taatu dhugaan keessa jiraate hin miliqaa jechuu seenee gargaarsaaf seenee bar lakki wanni kun sirrii miti meeqa guurame meeqa si hanqate jennaan bu'e bar mana ustaazatti kaleessa galgala mileena 7 na hanqatee jedhe bakka biraatitti mileena 5 na hanqatee jedhe amma na biratti mileena 4 na hanqatee jedhe ani immoo maal jedhaara mileena 7 irraa hafaa jechaa jiraan yaalaaf ga'ee fi 7 irraa hafaa jechaa jiraama dubbii kana isin walitti araarsa baarakallahu fiikum. Asuma jira Ustaaz Awwaliin guddisi Abdii obboleessa koo kootuuti waan jiru walbaan tagaafatna. Dubbadha. Kootu obboleessi kiyya Abdii Raggaasaadha waan jiru addaan baafne yoo dogongora illee ta'e boruu gabbaasna yoo dhugaa ta'e ammoo asuma irratti waan jiru lafa keenyeetti biraa deemna amma wanni hawaasni keenya osoo Ustaaz Awwalii hin dubbatin beeku qabu wallaahi wabillaahi watallaahi obboleessi keenya Abdii Raggaasaadha waan miidhamuudha daangaa gahee jira wanni beeku qabdulaa obboleessi keenya miidhamee jira wanni hawaasni gaafataa jiru ammoo haqaa fi dhugaadha. Birita kasatu lama satu. Biddaati dari kiyyan kakatanii balaa biddaati gubbama kana zayitiin xiqqoo malee gadi seena jedhanii dhiise ofirraa. Mana yaalollee gaafadhe san doktora caalaan beektu. Ani doktoruu nannaa girraalo doktora isa yaale dubbise sagalee qaba waa hunda qaba evidensi. Ani waa malee nama dhabadu nama gurguddaa dura ifi ati hiriyaa kiyya sheekkotii olamaa gurguddaa kanan qabrii qaba akkatti duran dhaabadhu ija babaasee fannaati maraattuu nan ta'e rabbi jedhi dubbadha ustaaz salaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يا سنونا قاجرتو راسلي الراجل كبير عندك يا سنونا قاجرات حياكم الله جميعا. طيب
Yeroo garii wanti abbaan illee dabruu qabdeeti waan abbaan isaanii illee fudhachuu arra walitti tartee nu fidde oo wanni an jedhee fi walii galatti wama lama dubbadhee deemuudhaaf yaanii tokko wama duraan irra turree namni wagguu shaadaa qabatee jedhanii Abu Muazin faa nafaa Ustaz Farhanin faa garee shaadaa faa jedhaniiti maqaadhaanii Hakika dubbachuudhaaf gaaf duraa qaba. Dolara kuma shantu jira yaa. Naannoo waan biyya bakkaa jira. Ayyee dubbadha. Sanillee dhagayan. Akkaawunti kan ta'in Abu Musaa bira dolara kuma shantu jira yaa. Ani ufumaa rabbi bar oduu kana maddu fee natti hime malee ani hin barbaadu. Hayyee itti fufa waan isin maqaa kaaftaniif. طيب تمام ولي قالت على كل حال قافا وني كن الرقو ربي نساء فيسو عمد لي عافية ربي ساء أقولوا wanni kun ammoo hunda garaa nyaate akkuma wanni sun argameen galgaluma sanii nuti haqiiqa dubbachuudhaaf inni fuudhullee waa hundaa hunda geenye erga sanii ammoo wanni neetworkiin isin qabe neetworkiin ibsaadha qabe warri reefna irratti saalfatee kolfa jala sana ustaadha neetworkiin isin qabe Oro ana qabe moo isaan qabe? Bakka isaaniitti koo dadhabaadha inshallah xiqqoo obsa. Anuma qabe lakki isaan qabe. Si bira nagala. Bakka ambarana jaalala keetu na qabaara sitti tan xalaxalameetiin fammasuu fedha taateen beeku. Namatu hidiitii godhee kan sidhiisa taate ani hin beeku barana wammaa ati dubbattu gurbaa inni oofti jenna. Abban wallahi namumatu yu akkam taana waan gara jira kanne jedhee na dubbisa malee akkuma qabu bar irrafa rafee inbox malallala in shakka garu jala deema amma kana jala deema dubbiin garana yaatte tuma jala ani maaltu na xibii na qabsiise sababa heydari anaaf heydar waliin jalan heydari makana kokkee qaba jedhee jala deeme viidiyoo poosti godhee maxxanse miliyoona 8 barkaase heydar gudii nu godhee bar akkama baay'isaa miliyoona 8 poosti godhee maxxansaa jedhee jala deeme amma mootu osoo asiin uummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasiin namni dhumu harargeen arsiin namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'uu akkamitti lubbuun nama tokko ka Oromoo miliyoonaa Keessaa wayii isinii hima bakka kanatti nama wayiitu nama ulamaa ati isheen deeban si'a. Mallaquma wayyaa waliin suuqii namaa boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa meeshaan kun asaa taa'u jedhaniiti. Ustaadha neetworkii sirreeffatanii. Ustaadha laga sirreeffatanii fi shaantama waliin meeshaa mallaqa walii qabanii deemanii. Sirreeffatanii qo'a. Simmana jirtan. Viidiyoo banadhaa ka. neetworkii tuna dhibu jira Dr. Asli jidduudhaan simbaha barakallahu fiikum. Yaadni an dubbachuu barbaade gaafa duraadhaa waan kana ni goona jenneetuma yaadaa turre mari'anne illeedha akkuma inni kun argame yaadumam isin kaaftan kana kan dubbanne karaa ummataatiin deemuu qaba akkaawuntii. yaa rabbi tayyib baneetiin jira kunam yoo neetworkiin na darbuu baatee fi dhagaame rakkoon qabu waliigalatti gaafa san akkas gochaatiin turre laakiin nu durfameetiin sila akkaawuntiin isaadha maxxanfamee waan godhu dhabnee callisne san boodaan akka garee shaadaatti nuti gadi baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaarsa irratti qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba akkaawuntiin duraa sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahee kun hundi isaa ramadamee wanni hanqatee miliyoona 100 illee haa ta'u hin yaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo akkaawuntiin hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga sanii ijoollee yaaman illeedha xiqqoosii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin
achumarratti xiqqoo siidha ofirraa dhiifne nuti. Amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deemnuu fi isin mataan keessan atilleen Dr. Asliinilleen namoonni biraalleen namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati. Koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhaniini ergasanii ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii. Riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu. Hospitaalli illee haa gaafatamu. Biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu. Waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani irratti illee abdii hin waaminaati. Isallee irratti arrumatti kaataniitiin arruma wanna hin jedhina. Suutaa harka keessa qabadhaati. Haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kunoo namoonni garaagaraa jiranii, namoota gurguddaa jiranii, namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha. Akkaawuntiin haa to'atamu. Wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu ergasanii ammoo waan hafe irratti uummanni haa hojjetu. Yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu. Inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti. Sababni isaa akkaawuntiin jal'ifamee maxxanfama haga yoomitti itti fufa. Haga yoomitti itti fufa. Daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heddar jedhallee osoo hin taane asliin Dr. Asliin illee akka namatti muddusan har'a kana hin kadhanna. Suutumaa jedhuutiin nuti illee muudaa dhaga'u jirra. Aslii biraallee dubbiin akka geetteen beeknu hammuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaanni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما ودا وجي والله سنتي لي دبي. أما يو أبدين في هيا من كنني استثمنت سباسو وانجل هندن أمو تكا إنني وانجل أمريكا رجال ليوت رجال صوب ليوت صوب استثمنت هيا ما كي يامبروجين إني بافني إيو إني جتشن كنني أسيق بوني تمان غرب رادي مندن لازم هيا ما كنو يو إني هيا من كن استثمنت سا نمني شافي وانتو انجرو. Dandam roorka Haydar keessaa gaafachuu hin dandeenyu waan kana maa dirqama asirratti ni dhufuu qaba. Aha yoo isin sangoota hin danda'ama rakkoon hin jiru yoo keessaan goonaa nuti nuun akka garee shaadaatti waan kana goosisuu hin dandeettani. Isintu jira nuun akka gareen shaadaas ta'e akkuma ormaatti jira nuti gama ala teenyeetu ilaalla akkuma jalqabetti Dr. Asliin isinis akka koreetti akka waan jalqabdan kana otoo inni sitti bilbilee atis keessaan dubbatanii warri koree waan kana gaafata yoo inni jedhe tole jedhe yoo dide immoo yoo dhufne maaliif ammu makaane nuti har'a Ustaaz Farhaan nuti har'a wal geennee nama shan jahanii ta'uu dide inni sun yoo amma Ustaaz Xaayir dawwalee fi inni mara haa baay'inaan asuma dubbii gabaabsinaa jechuun nuti har'a kanatti wale guyyaa guutuu hojii keenya dhiisne. Sagaleen keessan hin jiru Ustaaz Farhaan. Dhimma kana ta'uu baree jira inni dhimma kana ta'uu bareera yeroo bilbiltaniif moo waan biraatiif akkan beekutti waan biraadhaaf deemtanii akka waan kana irraa hubattan malee. No. Dhimmuma isaa kana galmaan geenya an obboloota amantaa biraa malee obboloonni kun muslimaallee natti dhufaan jiran jedheenni komii mana Ustaaz Sheeriyaatiitti itti dubbannaan osoo nuti jirru obboleessi keenya hummaata kanaan booda waa'ee dhimma fayyaa isaa nuti jalqaba irraa akiraatti fuufaa mallaqa jiruu fi hin jirellee addaan baafannee haala fayyaa riizaaltii illee fuunee waan cufaa waan ergama of biyya ergomnu waa hunda kanaan booda nuti godhannee wareegama of qabnee walii bilbillee kaanee dhaqnee argachuu dadhabne jechuudha. Waa'ee birriidhaaf akka isa bira dhaqxan itti himtanii jechuu barbaade ifa gootanii waan kana adda baafachuuf bira dhufaa jirra jettanii ittu isaan hin jenneemi. Waluma hundumaaf nuti waa'ee fayyaatis waa'ee birriitis kanaafan jedhe amma immoo innis waan kana dhagee jira waan ta'eef dhimmi itti barbaadamu maaliif akka dubbataa jiru hin beeka waan ta'eef akka koreettis ta'ee asliinis itti bilbilamee waan kana sirriidha wanni jedhamu jedhamee itti dubbatame lakki yoo jedhe immoo nuu kennitaa waan kana jedhame tole yoo jedhe waliin haqxanii statementii baastu yoo amanes amanee as akka isin wajjiniin fiddanii dhuftan yoo immoo lakki jedhe immoo bor walitti deebinee waanuma uummanni murtii kennu uummata wajjiniin jira nutis uummatadha uummata afaan akka dubbannu waan jedhu akka koottan akka sosoo godhamee. Asli wanni hubachiisuu barbaade dhiifama Abu Sabraddiin. Asli wanni hubachiisuu barbaade asli ta duratti amma dubbatte suni hatta qarshiin duratti amma dubbatte ka Abu Mu'aadh bira jedhe sun hundi isaa dhawwama akka garee shaadaatti hin hojjenne jenneetiin nuti yaannedha. Laakiin xiqqoosiidha karaani akkana xiqqoosi. Sunillee ooma garee shaadaatti sila wanni suni miliyoona tokko. Dirqama leetii yaabdin nan dhaquu qabni damee bitee fidii naa guru.
Ma si ati warra irraa fudhattu baay'ee qabdaati miskiina rabbii qarqaaruudhaaf. Laan fudhatanii Waliigalatti kadhaawwan fudha. wanni an jechuu barbaade waliigalatti wanni qarqaaruun naman dhibdu laakiin Haydar illeen haa obsu akkuma Sheek Riyaad illee jedhanii Ustaaz Farhaan illee jedhanii akkuma jedhame kanatti Ali asliin illeen taa bilbilu namoonni biraa illeen haa dubbisanii haa to'atamu haa jedhaniini yoo dide achi boodaan itti deebi'ama osoo akkas godhame gaariidha jedheetii yaada osoo Haydar osoo qabamte gaari qabamuun kun wama jiruuti. Haydariif taa'iritti nuu kenna suma irratti tuun bo'in Haydariif Ustaaz taa'iritti nuu kenna akkuma jarri har'a yaalanitti har'as jarumti haa yaalani.